Of tuulummaa dubartii akkamitti balleessuu dandeessa? Aanummaa dubartii akkamitti sirreessita? Qabxiiwwan 8 waliin ilaalu. Inni jalqabaa bifa ishee hin jajin. Yeroo warri kaan faarsan ati callisuun biraa deemi. Waan barbaachisaa yeroo isheen hojjettu qofa ishee jaji. Inni lammaffaan mirkaneeffannoo ofii keetiif jettee yaada ishee hin gaafatin. Yoo gaafatte aanummaa ishee ol kaasa waan ta'eef. Inni ittaanu tasuma dhimmitee waan tokkollee ishee hin gaafatin. Yeroo itti dubbattu of eegi. Isaan gochaa kee hubachuu waan danda'ani. 4 galmoota qabdu ishee gararraa taasisi. Akka isheen si gufachiistuuf hin eeyyamin. Yeroo si kabajuu jalqabdiiti. 5ffaan yeroo waliin bakka tokko deemtan uffata miidhagaa uffadhu. Kun xiyyeeffannoo sirra kaa'a ishee irraa fuudhuun. Yeroos dorgommiitti seenti. Inni ittaanu tasuma hin hinaafin waa'ee dhiirota isheetti dhiyaatanii. Hinaaffaan akkaati ofitti amanamummaa hin qabne mul'isa. Kan biraan dhufee siirkaa ishee fudhata jechuudha. 7ffaan tasuma ishee waliin walin mormin. Yoo itti aarte mormirraa kan ka'e akka humna sirratti qabdu hubatti. Yoo sin hin kabajne dhiisi deemi malee hin morkatin waliin. Gatii kee hubachiisuuf hin yaalin. Inni 8ffaaf inni dhumaa durba biraa ilaali. Dhiironni kana hin hubanne. Kanaaf dubartiin isaan to'atti. Wantoota akka ati dubartii to'attus taasisan sitti hima. Inni tokkoffaani dhoksaa fi gad fagoo ta'i. Waa'ee kee seenaa kee ibsuuf hin ariifatin. Ofii isheen si hubachuuf tattaafattu salphaatti kan bira hin gahamne ta'i. Inni lammaffaani hin ariifatin tasgabbaa'aa ta'i. Dhiibbaan yoo jiraate iyyuu cabbii caalaatti qabbanaa'aa ta'i. Yeroo qabbanaa akkasii taatu isheen kan ofii isheen hubattetti muyyuu hin barbaachisu. Bulchuu bituu inni dhugaan isa kana. 3ffaan mirkaneeffannoo namaa malee dhiiroo ofitti amanu. Osoo jaallatamuu fi jibbamuu isa hin dhiphisin nama dhaabbachuu danda'u ta'i. Ani nama hundumaaf miti jechuu isa danda'u kun garaa ishee cibsa. 4ffaan jechi kan hin raasne qaanee kan hin libsanne ta'e itti tolaa suuta kan dubbatu ta'e. 5ffaan xiqqoo dubbadhu yeroo kana humna qabaachuu kee argite itti himuyyuu hin barbaachisu. 6ffaan si'a tokko xiyyeeffannoo kenniif isaa booda irraa fagaadhu akka isheen argamsa kee dheebottu taasisi. Sagalee qabbanaa suuta jedhaa namatti tolu humna qabuun itti dubbadhu. Durboonni dhiiraa akkamii barbaadu? Namoonni baay'een akka waan durbi dhiira qarshii qabu qofa jaallattuutti yaadu. 1 dubara kan hawwatu baay'ina qarshii osoo hin taane dhiira bulchuu gaggeessuu danda'udha. Durboonni dhiira humna qabu argachuu barbaadu malee qarshii miti. Qarshiin xiyyeeffannoo bituu danda'a. Humni garuu fedhii isaanii to'ata. 2 durbi miidhagina kee irratti hin hundooftu. Dhiira kabaja ejjennoo olaanaa qabu jaallatti. Kun immoo uumama isaaniiti. Mirkaneeffannoo hawaasaa akka durboonni si barbaadan yoo argan caalaatti si jaallatu. 4 dhiira dhiibbaa uumuu danda'u jaallatu. Waan gochuu barbaadu gochuu kan danda'u. Yeroo argitu dhiirummaatu itti dhaga'ama jechuudha. 5 dhiira qaqqaana'uu fi sodaatu akka gadaanaatti ilaalu. Durboonni dhiira booda hin deebine jaallatu. 6 naannoo kee fi taphicha to'adhu. Bakka dhiironni baay'een jiranii fi durboonni muraasni jiran hin deemin. Wal dorgommiin waan baay'atuuf. Bakka durboonni baay'een jiran si filatan qindeessi. Hawwatamaa ta'uun ogummaadha malee kennaa miti. Gaaffii kamuufuu koomentii godhaa hin dhiphatinaa. Kan caaluuf immoo akkaawuntii keessa seenaa kaanis eegaa.